abbaa manaa boonii kan ta'e Yoosef mana yaalaa keessatti yaalamaa akka jiru ragaawwan adda addaa bahaati kan jiru. Innis gaddaa du'a haadha manaa isaa boonirraan kan ka'een hanga ammaatitti of hin beeku jechuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti darbaa kan jirudha. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyiseetuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin tura. Egaa duutii obboleettii teenya boonii baay'een isaa miidiyaa hawaasaa kanarratti kan gaddan kan bu'an haa ta'ullee malee akkasumas yaada fi qeeqa adda addaa abbaa manaa ishii Yoosef kana irratti dhiyeessaa turanii egaa sooshaal miidiyaa kanarratti hanga ragaan qabatamaan tokko bahutti wantoota adda addaati kan haasa'u kun qabeenyi boonii eessa jira jedhanii qabeenya haadha manaa fi abbaa manaa jedduu jirurre osoo abbaan manaa sun gaddaarraa karaa hawaasaatti hin deebi'in namoonni egaa sooshaal miidiyaa kanarra taa'ee waanuma itti fakkaate dubbataa kana fa'aa dubbatanitu jira. Haa ta'u malee jechuudha qeeqa adda addaatitu ka'e garuu dhugaa jaarsaa fi jaartii jiru kan beeku waaqayyo tokko malee namni kamiyyuu beekuu hin danda'u. Maaliif namni kamiyyuu jireenya keessatti rakkoo adda addaa jira. Jireenya keessatti jireenyi sooshaal miidiyaa kanaa fi jireenyi mana keessaa tokko miti wanti isin beekuu qabdan. Namni tokko sooshaal miidiyaa kanarratti uffatee bahee fataa yoo jedhe akkasumatti fataa jedhee jiraata isinitti fakkaatiin kun parsantii dhibba keessaa zeeroon hin jiru jechuudha. Egaa abbaan manaa ishee Yoosef yeroo ammaa kana hospitaala keessatti kan argamu guyyaa 3 guutuu dubbachuu akkasumas immoo hirriba dhabuudhaan akka qajatii halkan ofiin haasaa buluudha. Obboleettiin isaa kaleessa liive irratti kan dubbatte egaa ishee waaqayyo nabsee ishee karra rabbiititti haamaaru isa immoo jajjabinaa kenneef jenna. Hanga dhugaan bahutti egaa sooshaal miidiyaa kana irratti akka argitanitti nama baay'ee wal hordofuu yeroo baay'ee sapiraayisii wal godhuu rakkoo hanga kana yeroo tokko wanti nama dogongorsiisus baay'eetu jira. Nama tokko irratti osoo wanta tokko adda baasnee hin beekin murteessuuf nuti jechuudha biyya lafaa kana irratti jechuudha murteessuudhaaf kaachuun xiqqoo hin jaarjarraa. Kanaaf immoo jitu irraa of qusachuun bareeda. Amma rakkoo isaan jedhu jiru namni beeku hin jiru. Waaqayyo qofa akkasumas bilbilli hanga cheekii ta'ee bilbiloota irraa meesejoota akkasumas koolii teelerraa adda bahutti kana jedhanii murteessuun baay'ee rakkisaadha. Garuu nuti jechuudha osuma waan tokko qabatamaan beekee sababa isheetii qofa ajjeeftee inni ala bulee maali jenna. Kanaafuu isa kan beeku waaqayyo qofaa fi isa ishee lubbuudhaan dabarsee Yoosef kan jiru kana qofaadha. Kanaaf ishee biyyeetti yaa salphisu isa moo'itu rabbi jajjabina haa kennuu fi maatii isaa haadha isaa hundumaa firoottan ishee akkasumas jaalattoota ishee kan sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo ammaa kana baay'ee dhiphatanii duutii boonii baay'ee isaan gaddisiisa hundaaf jajjabinaan hawwaanii. Egaa dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Namni biyya lafaa kun dhugaa rabbii addunyaan kun baay'ee ulfaatudha. Namni tokko jechuudha akkuma fe'ellee haa ta'u nama tokkoonis yoo dhabe jireenya keessattis yoo jireenyi sun milkaa'uu baatillee jireenyi biraa hin dhufa boru jireenyi biraa dhufuu danda'a. Kanaafuu namni tokko dabarsee lubbuu ofii kennuu hin qabu. Maaliif deebi'uu hin danda'u waan ta'eef. Namni amma fakkeenya booniin duutee jirti maatiin ishee hundi jechuudha hanga dhaqanii ishee biratti dabalamanitti gaddaa jiraatu jechuudha. Kanaafuu yeroo nama tokko jedhanii osoo ta'eeyyuu jechuudha amma nama kanaaf of ajjeeftee jechuu osoo hin ta'in osoo ta'eeyyuu nama tokko osoo hin ta'in namoota kumaatama nama duuba jiru san laaluun barbaachisaadha. Shamarran keenya warroonni namaan jettanii akkasumas immoo sababa adda addaati jettanii rakkoo biyya lafaa kanaa jettanii lubbuu keessan dabarsuudha deemtan never hin godhina. Maaliif rakkoo sun yeroodhaaf malee hundumtuu hin darbu. Rakkoon kamiyyuu yeroodhaaf sittaa ulfaatu yeroodhaaf sa dhiphisu yeroodhaaf waan feesa godhu malee inuma darba. Boru guyyaa biraa ta'ee inuma argama homa ta'as abdii hin kutatinaa isiniin jechuu barbaade tanani. Egaa viidiyoo irraa qabadha isiniif dhiyaadhe kanumaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaadha. Mee viidiyoo tokko isin maxxansiisumaani. Egaa viidiyoon kiyya baay'ee tokko gadi bu'ee jira. Sabiskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Galatooma. Oduu baay'ee nama rifaasisu sabnii fi ollaan nama hin qabinii jedhani.
obboleessa keenya abbaan manaa Boonii yeroo ammaa kana haala sodaachisaa fi haala baay'ee ulfaataa keessa jira. Kan inni argamu mana yaalaa keessatti argamaa jira. Doktoroonni yaalaa gahaa kennaafii jiru. Hanga ammaatti mucaan kun baay'ee of baraa hin jiru waan ta'eef egaa gaafa namni nama qabee gaafa sabni nama qabee hedduu nama rakkisa. Waan sooshaal miidiyaa kanaa hedduu baay'ee ulfaataadha jira keenya dhugaa dubbasuudhaaf. Du'a haadha manaa isaatiin wal qabatee akkasumas immoo waan sooshaal miidiyaa kanarratti adeemaa jiru gurri namaa huma dhagaa gadda keessa jiraatan iyyuu jechuudha. Mucaan kun yeroo ammaa kana haala ulfaataa fi haala sodaachisaa baay'ee hamaa keessa jira. Kanaaf gadda irratti gadda namaa fiduurra dhugaanii bakka jiraattu jirti dhugaan jechuudha. Kanaaf baay'ee keessa ceceetanii mucaan kun sobaa, inni kaan saaksiidha, inni kaan maal ta'e, inni kaan akkas ta'e jecha artan Facebook isaa hunda argeera jechuudha. Kanaaf dhiisa cubbuu ofitti hin fuudhina. Dhugaan lafa jirti jechuudha. Yookaan dhugaan Rabbiin harka jira waan ta'eef dhugaan mucaa kanaallee akka kanatti himamuu yoo baate yookaan yoo bahuu baates dhugaan hinuma jirti hin qallatti malee dhugaan hin cittu waan ta'eef so maal jechuu barbaade mucaa kana ammallee waan hin taane irratti jechuu dhiisaati innillee Rabbi isaa fayyisu kan du'e Rabbiin lubbuu hamaaru akkasumas immoo guyyaa borii jechuudha harmeen Boonii dhufanii rakkoo mucaa isaaniirra ga'ee haala mucaan isaanii itti duute yoo dhibbaa dhibba dhugaa mucaa isaanii baasuu yookaan dubbachuu wal dadhabanii haala mucaan isaanii keessa turte guyyaa borii mana Mubaarik Musammaatti galgala dhufanii haasa'u waan ta'eef namni hunduu mataa isaatiin akkana ta'ee akkas godhee isa takka godhee osoo hin beekin waan hin taane dubbachuurra guyyaa borii mana Mubaarikitti wal geessanii dhugaa jirtu bakka dhugaan jiru bakka haqni jiru achumatti dhageessu haadha caalaa immoo wanti jireenya namaa iccitii namaa dhoksaa namaa gadi fageenyaan hubatu hin jiru.